Ado jeesi dhugaadha warri waan namni isa bira mana isaa hojii sun dhufuuf beebi jiraachuu dhufuu mala. Guyyaan fageessinaadha laalaa ofirraa gartee guyyaa nu qabaadhaati. Nama gartee silaa dhufuu nama silaa maqaan beekaa nuti nama maqaan dadhaame kanallee warra as jala barreessee irraa laallee dubbannee kaanis waan beekan dubbatanii meeshiin goone malee jara kanaa wajjin wal dhabbee fi quuqama takka illee irraa hin qabnu. Kanaaf guyyaa itti nu qaba namoota sana ammoo Aslii Hamza caaltu namoota beeytan san nuufi duratti irratti dalagaa guyyaa fi yeroo sa'aatti nu qaba. Guyyaa sabtii godha guyyaa diyaaspooraan hundi lafa jiru. Salaam alaikum. Sabtii wayya yaa guyyaa sabtii wayya. Ustaad Riyaad illee Sheekh Riyaad illee tiimne isaas tiimne minda wala Roobes hangas jidduu hanga guyyaan beellamaa gahu hanga dubbiin tun dhaabbattu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ammarraa eegalee obboleeyyan keenya warri biyya arabaa jirtan ilmaan namaa akka hin qabne akka waliin dararre hanga dubbiin dhumattu ammarraa eegaltanii akka waliin qabne dhaamsa qiyyaan dabarfachuu barbaada. Maaliif jennaani dubbiin wanni dhufe takka ni dhumti. Dubbiin akkamiin dhuften jaan akkamiin dhumti jaanii wal mari'atanii kunoo teenya irraa wal mari'anne dubbiin ni dhumti. Ammarraa eegaltanii miskiinni biyya arabaa keessa deemaa jirtan wal qabdanii akka waliin dararre dhaamsa qiyya dabarfadheetiin jira. Isinillee waan kana gajjabeessaa ammarraa eegaltanii akka waliin qabne dhaamsa nuu dabarsaa please. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان كان سلاويات الرسو تاني برموت من الانجليزي يعني. سبتي ونجنيف إبسا سبتي ونجنيف دياسبورا نس سبتي لبتير تتكجي برجومتا برو خميسة شهوبس بالبلوك أبنا. هولول خنا قيس دياسبورا نجرا. أبو محمد أكانجي نيكان fakkeenyaa fi nama gartee dalagaadhaa fi maaliif itti miijjaatu jenne horooni eena jenne namni gartee harkaa qabee wal qabu meebii lubbuu namaati waan ta'eef. Okay guyyaa jumataa godha akkas taatu. Guyyaa jumataa godha. Ani yeroo hundumaan dubbadhaa yeroo takka carraa gabaabaa xiqqaa shan sagandii soddomii naa qannaa. Obboleeyyan sila akka uummanni itti walitti hin jiru agartanii har'a jiruu hirribaa kaasnee amma fiduu qabna turre. Waan sabtii fi aladaa fi jimmataa fi nama absiisuu miti dhimmichi. Sila akka namni ilmi namaa mataa ol baqeessu jiru agartanii viidiyoo agartanii wallaahi laazim waan ammaa itti bilbilamee namoota maqaan meeshiin ta'e kana amma itti bilbilamee har'a jiru dalagaa irra jiru. Okay boru goda. Sheekh Riyaad itti bilbila akkasuma nu qaba. Yalla. Tomorrow boru nu goda. Asli. Ammoo asirraa wanni nuti dhaamsa dabarsinu. Wanna dhaamsa dabarsinu. Sodaa rabbiif dura kaaya. نم تكو وكلوا لال أني أرسي أني هررجي أني بالي نوتي إلمان أباتو كوتي أما باري يوم أني نما وجه ولا الجلا جيراني شيكارو بدا ولا فيدا أمو مطمورا كمال قوتني يوره ما أكنا دكتور بالله عليك أكنا نو فيدا كسر فيدا إلو فيدا شيكرو فيدا أنا بريد أما فيدا فيدا نجيكرال ما مرتبوط سوتا وانت قداتي مرتبوط ولا مرتبوط وجرات ولا أنا كبوي أخنو أنا كبوي بكتي أنا ما قد نما قد ديجي لب من أصلي دروي أسيتاي تلقبونا ميدرونا دقيفة دقوم تك كفان دبدا. أيشي. السلام عليكم. أبو مواز تاك. السلام عليكم. شيء أول. نمني كشيء أول قاسم. نمتي حق همودن دونجر ميدا خنرتي أروان أركاجر توان تيف شيء أول قاسم يوجراته أبو مواز يوجراته جري لبين كون أسكيس يوجراته وانا كوني ميدا ميشي أول كيسا أنتين ميدا بدو هادو بدو أبو سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرتي ولي قالا كا تقتك الآن كان تربيتي بلجين السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنة أبشر نمور دا جلا وانا يسيد بچو برا بقنا يام تاني نما تفهم إنسان شرنا بدي وجونه فتو جرا كوي ريبر راين خير dan maalifin isini dubbachuu barbaade nama gurguddaa asirratti jiru kana duratti dhugaa walitti himuun bareedu akka sheekaa buttaan keenya kun fanjaansanii miti dubbiin akka ijoollee xixiqqoon asirraa odeessaniis miti dubbiin ifatti walitti haasoyna taanaan keezii nama tokkootiif namni hedduu wal loluu hin qabu dhugaadha lafaayin ol keessoori fida abbaa fidasa murtii guuxoronoo kana abbuma wayin itti himadhe jeesan nama gurguddaa kanarratti fidaatee asitiin itti haasa'uu barbaada
كيزين الساخة مرتي رجعي أما رجعي إله مرتي والله عملك يلا يميت رجعي فتام أما أتي أنا رجعي أدتي ميرا كيساوي تكا أنا قد لازم إنه أنا في أتي وأنا رجعت أتي وأنا ذي وأنا قرأت شتانة ميديا خرجت كبرت كمان ترى كثير تفوت كنافي أما ما تجرب بيتا ميرا كيساوي مالف مسكين biyya namaatitti wal dararaa jiru kada lagachuu biyya bahe saharaa kana keessa bargide Sumaalee kana keessa gaddeemte hooyyoo qadaa nasii agile sirki waya daaminaa min jette Sumaaleen si ariite achiin baara kana keessa bahe Yaman kana qaxxaamuree Abdul Qawi irraa Rabbi hambisee Fanjii karaa Suudii kana Rabbi hambisee biyya kana Suudii kana keessatti duraan shorxaa takka shorxaa dheessan takka Tigree dheessan garan takka Amaara dheessan amma ofii wal dheessuu تجيران وفي والفي تجيران في كلامتي أما لبو مسكين أنا لا بدو هافي لا يجرى ملياتي ما مرتبوتو نجلا عرف فميمت ما شيكا نجلا عرف فميمت في كلامتي أما كي تجيرو جال كما كان كيكا كاثي أنا كم بيقولتي شيف شيكا روبت ولو لبي كم تنوخا غافين كباستي جولين تنيجا ولا قلتي خاندين قد بلا لفتشات رميديا رتي أتدبتير تغافسن جاتا كدر جولين سود عربية خسد جولين أرسيف هرجت من كول جل كبدي هرّا. أبنائي اسم ديفيد أبنائي أتشيك والله ولك إنما لا أبدا مرتي قوتو مرتي المين أبدا جرّا نورانيسا مرتي قوتو حبيبي أدي روقي دقي لال لا دبين شرابك كفر أنتاتي نتيهو ونخنا نتبر رجلني يا المخي نتمر نمني مرتبط والله لا واتك نجي نمني بيتا نمني نمر صداته نمو هم نكب صدا ربي وي مالي في ترسول لي جي بيتا من تواضع لله رفعه الله جي بيتا ربي جتي أتيو أمتا خيتي نما خيتي يوغ إفك كبدي ربي سبحانه وتعالى سخاس بريد أخي نوتي أموني في أنو بيتا أكا أما كأسنين جي أخن أني سومالي وان تاسي سنين بيخ سهرا وان تاسي سنين بيخ سومالين تو بلدتي يا جروتنا مين إيغا دوبا أصوتنا فونيو أنا في أتين كوني سبخي نيخنا مالي فنوتين كون كفو أجويتو أبا ولكبتا ما ولتين كبني يو أني أصلي نآري أصلي نبولي سخية أني مالي ورنسان خيرة تنفسر لي صدافي متي أبلي سغيا كان الروان تاني فدا تنافو مير الرابيت حبيبي أتي بلان شيء غروبي دا أبليين شيطانا سندجوس لي متي شيطانا خنا اسم فكيت أتني نمو المان كينيا في فكيت أتني ربي راجتني يو أوفي والقوتن دبيتن يو دامسيني والله بيتي تياج نجار خدتي ولكن إن شاء الله حبيبي أفوتوا أوفينا ولي ما في سنجابيتا إسنين كوني المسلمات نما ربي صداتو نما أغتي غرتي تا أسوقه هو سنجالي نما تاء نما نخبجو ربي سنا خبجو شيخنا يا ماتي بنف تولي خبجات سنين بنف خبجة سنفرد ده وهذا خسنين فرد ده أبا اسم بربادنين خنين دران سيرانين فرقا فرد فكان دبيعو دي مجالين ديسا namoonni warri siyaasaa ergatan kun yaada tokko akkas jirutti kan hin yaa'in. Amma wanni julaa murtii guutoo rakkoo qabaachaa hin jiru adeeroo wama murtii guutoo rakkoo. Lakkii dhagay waan biraatti fudhatin halaan waan amma isaatu rakkoo qaba hin jenne nuti haalis rakkoo qaba hin jenne nuti wanni jennu ilmaan keenya kana waliif finnee waan nuti gartee sababa isaaniitiin warri kaan wal ajjeesu sababa isaaniitiin isaas kana sababa godhatee wanna kana dhaabuu feenna inninis as dhufee aniin kuni abboleeyyan kiyya qaama kiyya lafeetiyya khaanis shelsin dhufee lafeetiyya wanni hafe nuddutti waan teetee ani lillaahiif oofii je'e sodaa fi miti sodaa rabbiif abboleessa kiyya nag gufatee miti waan inni gufateef dhiifama godheef khaanis dhiifa khalaas
سبوده مرتبوته ها قالتهم شيخ روبي صلاة عفوني قطعتنا الرد ولا قالتهم في وري شيء ولا شيء كاروبي مفيدة namni tokko sababa kiyya obboleeyyan ilmaan dhiiga tokko Oromoo Arsii Harargee akka maqaa kiyyaa waliin muufama أكل جتشو ما خنا نمنون دي هاجو في ده هاجي شيخ روبي أبو شيخ روبين وياما مرتقوتو أندرانين بخايو لمجان yoo keezii wajji qabaanne namni mana tokko keessa haati fi ilmoon dhalteewu haadhaa fi abbaan deemanii wal kas رقا والله شيخ جل تري يلو تشير قرا مو شيخ كاروبي مفيدة وري شيخ كتاب أبو محمد في أبو صبران دورت إبراهيم واسمان دام تدول بليز تدول مالي دام تكون تلتشو بربادة دي فما نقول آتي abdii uffata jaalalloon jala kana jirtan ilutti dawwalaa ilu kootu yaani. Warroonni dhiiraa waliif fidu jiranii as keessa shamarran keenya kan miidiyaa kana gubbaa Harargee bakka akka nama bakka bu'eetti Arsii akka nama bakka bu'eetti gatteessanii miidiyaa kana gubbaadha. Teessanii waan biraa haasoftan isin nama boruu hiree eeggatu isin haadha biyyaati isin kabajaa qabdanii kabajaa fi godhaati. Dhiisa waan akkanaa kana dhiisa. Isin nama gurguddaadha warroonni waan akkanaa kana godhu jirtan kaayoo amma maqaa yaamaa jiran namni kun hundi namni 2,700 as jalatti maqaa keessa yaamu dhiisa waan akkanaa kana wanni akkanaa kun gaarii miti. Isin haadha dubaraati haadha dhiiraati isin nama kabajaa qabu kabajaa ofirraa mulqina kutaa fi kutaa jidduutti ibiddan tufina. Woo warra bultii nagaa rabbi isinitti haa godhu yoonii fi wanni waan qatee jiraate rabbi waa hunda walaa qixxeessu dhiisaa teessanii ajandaa ijoolleen darbinaadha. Hamza wallahi khaleedha achi teenyee ilaa sa'aa meeqaa teenyee wanna kana xumuruudhaaf takka dhuftee maal jette beektaa na yaamanii akkana jii jennaan hin juu jette ani Harargee dimbuu tanneen obboleeyyan kiyyaa maal jeetiin dide jette nuti hundaa'u akkas ta'uu qabna takko dhufee waree nuu hime. Dhaabuu qabna. Inshallah dhiifama. Kaabutaa carraa fudhadhu mee reefa afaan dhorkitanii kaabutaa dubbadhu mee singuutiin dubbadhu abeebi. Kaabutaa osoo dubbii tanatti seenin dura osoo hin buune namoonni reefu tana maqaa yaamtan illuufaa caalaa oroofaa eenyufaa ijoollee qawwee bittee warra namatti walitti ergu jirtu wajjin anaa wajjin walitti fidaa dhimmi xiyyaa fi Sheekh Roobee warra biyya keessaati warra waa hundarraa bilisaa akkanumatti miidiyaarra walitti dubbate akka hin beekutti. Yoo jabaatte maqaa balleessi isinii galeemi warra lola kanaa fi waan kana qindeessu fi kana dura bare keessas hin jirre jechuudha. An Sheekh Roobee akka jiran hin beekaa shuuritti anis waan akka isin keessa hin jiru. So akka isin keenya uummanni warra miidiyaarra jirus akka walitti hin mufanneef akka walitti hin komanneef akka nyaara walitti hin gurreef araara buusuun bareeda garuu haala amma isin dubbateen gisee illuufaa gisee jaan ijoollee warra kun warra qawwee bitee ijoollee walitti arguun hin beekaa. Kanallee akka dhaabsistaniif karuma biraati warruma sanii walitti fidaadhaa jechuun fedheeti dhiifamnaa godha. Aslee kiyya hagana inni walitti naarru dhugaammoo walitti himuurraa garagalu. Mee dhaabbuu murtii guutu. Laa akkatti illee jarjariidha amma ragaa fi dhiifamnaa wali jettee. Amma waan siin jennu wanni siin jenne. Araara. Na dhageessaami. Niin dhagaya maasa. Ayyee. Murtii guutuu laala amma wanni jechaa jirru namuma rabshaa bareedaa keenya nama rabshaa kana kaasii jechuun jirra malee ati hoggii nuti gosti si qabde adabadhuu taa'e akka gosatti siineessi garafnaa beeku. Amma bara nuti wannoo jechaa jirra. Waan nuti waan laal jalqaba lola jamaa amma waan gootu si Sheekh Roobeetti wallolee achi aboo dhagaye asli na dhagaye abbaa fedhe asirra finneetii te araarsinaa murtii guutuu ilma keenya adabatee taa'uu qaba abaluu fidinaa jee nuti manguddoo bar. Jennee akka hin jee yakkamaa akkaan hin ta'in isinii muu fedheeti yaan. Ati yakkamaa dheenyu siin jee. Hai yakkamaa dheenyu sababa keessan sababa namni isin jaalateen jaalalatee isaniin gareen si jaalattuu fi gareen Sheekh Roobee jaalattuus wallolte warra isin jaalate kana karaa keessanii walitti araarsineeti. Warra iluu fi kulleefaa maarree ibsaati jettu kana baas jaalatees karaa sanii walitti araarsina. Haasa walitti finna amma jalqaba si Sheekh Roobeetti wale si Sheekh Roobee walitti. Akkas. Yes kun sirri. Khalaas. Inshallah. Wanni nuti jennu inshallah yaa akhi inshallah sana booda. Ammaasiis yoo ilma keenya taatee kabajaa nuu qabaadde
akkanaa jettee waa takka hin barreessin waan negatiivii gana eegaa araarsinee xumurree booda. Ni ilaala kaa jechuun ni ilaala ani waan takka uumaa poostin ati bar dirqama na kennuu qabda kaabbu taa'ee fi bii keetirra waan akkanaan barreessin naan jettee dirqama na kennuu danda'u qabdaa beekatu. Sigalee wal kabajuu qabna. Mara bajiiti oggin hawaasiin jee mara bajii fudhadhu. Sheekaa roobetti dawwalaa kaa. Qaamni laali dubbii tanatti qaama akkuma reefu wanni bira nun jirtu namoonni dubbii tana fitu jirru yookaan dubbii tana fituuf deemu obboleeyyan keenya walitti dubbata. Yoo naanni arra yoo niifi rakkoo keessa kufee rakkoo keessa isinumaan na qaba. Gaafaan rakkoo keessa kufee isiniin kanarra xiqqaatillee narra guddaadha. Maaliif jennaan yaada na baraaru waan qabuuf kanarra xiqqaatillee narra guddaadha. Gaafa namni biraa immoo rakkoo keessa kufee ati rakkoo san keessaa nama san qabuudhaaf yoo hanga feete umriin illee irra xiqqaa taate nama san rakkoo keessaa baasuudhaaf siitu irra guddaadha yeroo san. Obboleeyyan keenya kan nurra xiqqaatii fi kan nurra guddaatis wanni nuti as teenyee dubbachuu jirruu fi hamtuu yookaan rakkoo isinirraa qabaannee odoo hin taane gama keessaniin yaadoota tokko tokko kan isin kaaftaniin hawaasni kun walitti bu'aa deemaa jira waan ta'eef akka nama isinirra gurguddaa taane rakkoo isin keessa jirtan tana keessaa isin baafnee gama keessaniin hawaasni walirra bobbeekuun akka adda dhaabbatu isin godhuu barbaanneeti. Arranuu isin hoogganaa nuuf hoogganama qaamni kun obboleessi keenya illuun illee dhufe gama kaan irraa illee ijoolleen gartee namarra walirra bobbaasaa jiran ijaamee maqaan isaanii kaafame hundinuu wal qixxaadhaa nuu koottaa sheekootii teenyaas yookaan aanaati gabbu'eetiin abbaa barbaade sheekootii Itoophiyaa keessa jiru aniin bilbila isaanii hin qabne hin qabu irra bilbilee yaamee nuti irraa gabbuunee qaamni sun taa'ee isinii dubbii tana haafitu wanni isin nuu beekuu qabdan takka yoo gama keessaniin uummanni Oromoo akka nuti yaana garreessa wal godhaa jiraatan akka Oromoo wal fixu yoo barbaaddan malee akka Oromoon dhaabbattu yoo barbaaddan rakkoo tana keessaa bahuudhaaf yaala. Gabaabdumaan isin dhaamman. Kanuma wanni waan biraa jechuun barbaadu illuun illee dhufe murtii guutuu illee dhufe Sheek Roobii illee yaama ijoollee gama kaaniitti illee namoota qaama kana keessatti gartee rakkoo kana keessatti maqaan isaanii kan hunda yaama asuma dubbannee ijoolleen ammoo rafaan jirtu walirra bobba'aa jirti akka namni kun adda dhaabbatu nu godha galatooma alfaadha. Illuu bagana gaan dhufte galatoomii akkas jechuudha. Ajajaan waan kana ajajeewu yoo viidiyoo san arke dhaabaa jira ajajaan waan kana ajajaa jiru silaa jiraateewu viidiyoo ammaan tana deemaa jirtu san osoo arge aboo dhaabi jaa. Hammataan faceessan akkas. La ilaha illallah. Ani sinee agabaabsu waan tokko hagama kiyya waan salphisuu deemu. Hedduu waan salphisee siniimu. Lolli anaaf Sheekaa Roobee hedduudha lola maqaa wal balleessitii fi miidiyaa irra deebii walii kannuu sarichaa fi buttichaa fi jaldeessa walii jechuuti. Walii galleemi kanarra kadabre waan biraan qabu. An akkana isin dura taa'ee bakka Sheekaa Roobeen jiretti dhiifamanii godhaaf. Namni maqaa kiyyaan maaliif yakka kana keessatti dabalamuu hin barbaadu. Waraana hidhachiisee bosonaa qabu hin qabu nama tokko kan wal beekuu hin qabu dallaala suudiitii mitiyaan biyya keessan jira gibir kafaayinay saniif akkana hubattaniif please waan irra deebi'ee jiru qaba Ashir. So, ani Sheekaa Roobee harkatuu baattan homaa rakkoon qabu. Kabiraa ka maallaqaa murtii guutuu irraa qaba jee homaa rakkoon qabu naa bilbilee dhufee maallaqaan irraa fudhatu. Walii galaa mi'a dhageessaniif ka maallaqaa murtii guutuu irraa qaba jiru bilbilee kiyyanii qaba. Mana kiyyaas ni beekan dhufee aan irraa fudhatu walii galtee keenyaan jechuudha yoo maallaqaan irraa qabaate. Ka Sheekaa Roobee dogoggoraanis haa ta'u beekee itti yaadiitis haa ta'u rabshaa kana kaasuudhaaf godhee akka inni godhette ani isinii jecha. Adeeruma keenya kaasira taa'ee imimmaan buusee boo'u kanaa jecha. Kan dabree miti kan dhufuuf illee dhiifama godheef waan barbaadin anaa jiru. Namni tokko sababa kiyyaatiin kana booda jecha hamaan illee koomentii isheetti illee akka barreessuuf anaatti fudhataa fi dhiisaadhaaf. Kan irra dabre immoo waliigalaa na dhagoo jirtaniimi. Jecha hamaan fi koomentii hamaa'u akka deemtanii koomentii agartee waltarra bu'uudha. Ana bira dhuftanii hamaa isa bira deemtanii gaarii akkana kana dhiisa bakka dhaabee arrabee echas dhiifama godheef kooni dabre maqaa dhaabee balleessanii irratti echa dhiifama godheef isin irratti hin baane egaa wanni kun as ga'ee yakka immoo habira warra miidiyaa irratti waa waliin jee keenya ka miidiyaa irraa nutti dhaabsisa warri waan san achi agartee waan biratti dabarsaa jiru sun immoo please rabbi sodaadhaa hagamillee ta'u
obboleeyyan dhiiteel kee warraa cabsee sadarkaa kana dabruu hin qabu dhaabsisa. Akkuma kaleessa gaafa walloof arsii dhaabsisaa ture. Akkuma kaleessa gaafa jimmaaf arsii jalan dhaabsisaa ture. Akkuma gartee gaafa asliin viidiyoo waraabee fuudhee gadhiisaa ture. Kun wal jalaa fuudhaa turre agartee Harargee bakka buutee suudii jirta. Arsiin bakka buutee suudii jirta inni dubbachaa turre agartee akkasii dubbannee dura dhaabuun teenyaa. Inti warri biyya keessaa waliin nurraa eegamu kanuma kanarraa kaafi harabbis namnis beeku ani waan tokkorraa illee bilisa namni teekstii walii barreessuu hin jiru please warra waan kana duuba jiran asirraa haga Yuuroopirraa haga Ameerikaatti please amma lolaa fi tolaa fi isintu kana godheef miti dhaabaa ni gaha please ni gaha. Waan tokko jechuu barbaadu attaakii akka kutaa namaa dha'uu warri Harargeetis warri Arsiitis wanni akkasii akka dhaabbatu jechuu barbaada garuma fedhen. Iluu carraa kennama Facebook irratti illee suuraa isaa galabatanii isaa waan kanaan deemaa jiranii. Ani mootu iluu isaa nama arsu akka wannooti miti. Maal irraa ka'e iluu maal jetta waan kana? Maal? Galatooma sheerna godhanii dhufanii dhufu murtuguutoon irratti acha'aa jira. Qawwee dhachiisee nama lolchiisedha jalqaba jaarsummaa na fakkaate seera jaarsummaa hin eeggamne na fakkaate jechuu barbaade nama duuba. Aguma warri jaalaaluu barbaannu wal ga'uuf yaada kenna. Sanuma jechuu barbaada yoo jaarsummaa laaluu barbaadde. Ammatti jaarsummaa hin jirru jaarsummaa yoo ishee kan dhufee teenne. Namni na himatee yoo jiraate. Amma isa argee TikTok irratti irra walitti dhufne footoo isaatu akkana argee hin beeku akkam jeessi takka chaan. Maal jedhaa amma qawwee luun biteera. Waan jedhee warri qawwee attaakii anaa wajjin. Iluu jette kun ammoo jette maal. Iluu jettee akkasitti ayyee yoo hin jedhin. Akka isin rabshaa malee nagee hin barbaanne bar hawaasni nu daawwatus nutis ni beena bara. Amma ani murtii guutuu waliin naa murtii akkasii jaarsummaa. Murtii yaada hafitatuuti. Ani amate jette oma jette jedhee egaa wakka. Murtii guutuu muut godhadhu taa'e akkuma nama hundaa godhadhu bana. Ani wanni jechuu barbaade ana namni na himatoo jiraate ragaa san fidate haa himatu lolli amma ka'ee akka amma irra diban kana osoo hin taane ganda arrabsaa turanii lolli birrii irraa ka'ee achirraa deemee lolli kun dhufee nama maraa wal ga'ee akkasitti deemee jechuu barbaadeeti. Ragaan feesbuuk irra hin jira kan inni nama arrabsu gaafa sheekiroobeen birrii gaafata. Sheekiroobeen birrii gaafate murtii guutuun ammoo arsii arrabse numa jira jechuudha. Akkuma ammallee ijoollee xiyyiitii qawwee qabattee dhaabattu jalatti akkana kunoo ka jedhu kunoo feesbuuk irra deemaa jira jechuudha. Anaa miti jechuudha. Ana namni na himate yoo jiraate ragaa san fidatee na himatu waan balleessisan natti haa dubbatu jechuu barbaade ana waan itti daddabaltan. Deebisaa deebisuu danda'u. Deebisaa osoo hin taane waan uummata himaa jira bara. Sitti himaan jiru atillee himadhu waan kee rakkoon qabu walii deebisaa gaafiif deebii godhaan jirru jaarsotaa jira. Ani wanni jechuu barbaade eluun nutu qeeqa jettan ana badhe maa dhiini kiyya mi'aaya waan itti mi'aawu itti na dabalatanii namni marti qulqulluun hin jiru tiktook irra hima waa waliin jedha akka oromootti jechuu barbaadeeti. Garuu as keessa kana buusanii badhe makanaa qabatanii ganama kana ijoollemmaan ta'e jechuudha baalee iloo kana godhannaan fidanii itti na galfatan malee warri dhimmi kun ilaallatu warra dhimma biraatii jechuu barbaadeeti. Walii waa jedhuun yoo akkasii nama miliyoona finna jechuu warra waggaa tokko nu arrabsuu nama nu arrabsuu hedduu jira jechuu muniiraa faa gullee faa ijoollee hedduu jira jechuu ganda arrabsu kennallee kan nama tuqunuma arrabsu numa jira jechuu marti qulqulluu jechuu miti barka ofirraa deebisu. Kanaafuu waan eluun balleessa yeroo jiraate eluuf sababaa godhatanii eluu fuutanii asii galtan dhiiguma kiyya mi'aayaa jechuu barbaadeeti guutuun isaa Ameerikaarree gurguddaan namni arrabsu laakkaawwanee guyyaa lola kana hayyuu miti waggarraa wagga akka nama arrabsu sooshaal miidiyaa irra guutee jira jechuu barbaade namni qulqulluun sooshaal miidiyaa irra hin jiru jechuu barbaade yoo jaarsummaan laallattan akka jaarsummaa yoo nama walitti finnee haasofnaa jettan akkas sirrii miti jechuu barbaadeeti kanuma jechuu barbaade gaafiif deebii irra hin jiru jechuu barbaade dalagaa jira nagaafadhaa waan ragaa san fidadha. Ragaan isin arrabse san lola kana jalqabu mee ageeffadhu lola kana jalqabsiisu ani kaasee lola kana ganda walitti buusee jalqabsiisu ragaa fidadha lolli kun ka turee jiru guyyaa har'aa miti guyyaa 5 ijoolleen ka wal qabdi maa ka haarawaa gootan guyyaa 5 moo 4 wal qabaa jiran jechuudha amma irratti deebi'anii ka haarawaa fidanii jalqabanii jechuudha mallee ka biraa haarawaa jalqabanii fidan jechuudha maqara jiru irratti ani wanni an keessa jiru hin jiru jechuudha badee namatti laaqatu amalan godhatina warra jalqabe san gaafadhaa birri irraa ka'e kun waan lafarra jiru jechuudha sooshaal miidiyaa irra namni wal lolaa ture jechuudha waa'ee birri irratti ka birrii jalqabe sun gammaatuun dhaabannee numa haasawan jechuudha
torban tare keessa waa'ee birrii haasaan turre waliin finne kun murtii guutuu irra goree lolaa kun sheek roobe goree lolaa asirra balaan bu'aan turre murtii guutuu tiktookii duraan dhufne mana banatee ijoollee urguratee tachaan turre kanuma jechuu barbaade ani geeffadhe jechuu barbaade. Duula ka jalqabsiisi ijoolleen gaafa dura walii galtee irraa si akka ta'e waan ragaa qabuuf hin dubbadhaa yeroo dhaggeeffatu. Baankii misirraa eegalte. Numan guddoo nama dubbii. Ajandaa tare boleetto. Karee jira sun ajandaan baankii raamis dabree jira. Sheekaa Roobee dhufe murtii Waa'ee lola Kadiir Martuu obboleessa wanni Kadiir Martuu darbee jira. Sheekaa Roobee dhufeera. Sheekaa Roobee murtii guutuu noo laal numan guddoo waan takkaan isinii warri nama jidduu jiru kuni nama qixxeeffadhaa nama dubbatu qixxeeffadhaa dubbiin haa dhumtu ni dhumti inshallah ni dhumti nama qixxeeffadhaa Abuu Sabraddiinii fi Ustaad Abu Muhammad nama qixxeeffadhaa Sheekaa Roobee illee dhufeera. Mee guutakka carraa lafa namni akka dubbadhu wallaalee. Akkaan jee abdii kumee naafi dijee Dr. Asle. Aishee. Na dhagaa jirtaami? Sheekol baasaa dura Roobee. Sheekaa ergadhaa Sheekaa Roobee horii molii Mee yaada nama bitachiisaa kaa wala afaan hin dubbannu. Ayyee. Abu Maas takka ammoo Shee Awwal na galchi jee. As jala jiranii? Sheeritti haa godhanii. Abu Mu'az. Abu Mee Mu'az. namuma lama manguddoo galfadhu ni gaa namni lama. Sheekaaf kiyya waan kana jihee fi hin qabamee dhiise yaabo. Ammas hoggaanii fi haasa'uudhaa deemtan wal afaan deebisaa waliin deebisina. Ijoolleen tun warri amma aayee Sheekaa Roobee dhufeettanii maashaallah iluulleen dhufee mucaan kaan amma gabbuu meelee murtii guutuu as jira. Namoonni biraa kaafillee yoo jiraate asinuu dhufanii miti. Kana qofa nurraa adda baafadhaati jara nama siin jee kana ol nu galchi. Haashira immoo mataadhaa asirraan duraan hin deemin. Ana baantaa? Ani Ustaad Abuu Laagaa manguddummaan hin guutaaree guu Ustaad ni jiran. Anaan si beekaame ni guutta boo maal taate? Ni guutta ni Sheekaa Roobee godhaa sirba ni godha. as jala jirtanii ergadha argee ture. Amma ina jarana. Dii qaba jaarsotiin teenna dhiifamaa wanni na barbaadanii yoo jiraate namni na himatu ragaa fidate yoo balleessaa qabaadhe sannaa fidatu garuu lola kana